Jireenya qooraa kan ilaalisu godha. Jireenya abdii kutatetti galgala kana jechi Waaqayyo abdii hora. Jireenya dukkana ibsa jechi Waaqayyo. Dhageera Waaqarraa galgala kana Waaqi dhaloota baay'ee ila isaanii bananaan jire. Waaqi dargaggoota bacaa ila bananaan jire Waaqi. Maaf ila bana jennaan akasaa ka hara mana keessa maraan jiran. Wanni kee addee isiin jirtu addee mana abbaa keetii adoon ta'in Waaqi eessa akasii qabu gaafa sidade. Addee Waaqi sii qabu addunyaa kanarraa fuula lafaa kanarraa. Biyya lafaa irra jiraattu kanarra simboolii ta'ee jiraattee akkatiin dabar maaf akkati jiraattu akkati hubattu galgala kana Waaqi ajandaa guddaa si qabu si hubachiisisaaf gara kee dhufee mee harka keessa ol baasa Waaqi natti dubbata amaneera jedha abboo amaneera dhugumaan haalleluuyaa galati Waaqa jiraataa haa ta'u dubbii Waaqaa dubbifannaa mata dubbii Waaqa galgala kana nuti waliin qoodannu ilaalcha mo'ataa qabaadhu yetti ilaalcha injifate qabaadhu jireenya ilma namaa keessatti addaddummaa wanni uumamaa akka ta'e galgala kana hubanna jedhee yaada dursa karraaga Ermiyaasii foora tokkoof lakkoofsa 11 irraa dubbisaa akkas jedha jechi Waaqaa Ermiyaas amma maan dhaggita jedhu gara kiyya dhufe anillee deebisee ulee muka lawuzii dhagga jedheen Waaqillee deebisee ati dhuguma isa dhaggite wanni an jedhe haga muummattutti an jecha kiyya faana jira naan jedhe kutaan lammaffaa akkas jedha seera uumamaa foora 13 lakkoofsa 14 irraa ol jedhe lafa amma jirtu kanarraa gara bitaa gara mirgaa gara baa'aduu gara dhiyaatuullee ilaali kutaan jalqabaa nuti dubbifannee kutaan raaga Ermiyaasii foora 1 lakkoofsa 11 Waaqi Ermiyaasiin dhufee gaafa dubbatu sagalee ergee jecha ergee itti dubbata gara Ermiyaas ka dhufa jiru jecha Waaqaati Ermiyaas akkas jedhe jechi Waaqaa akkas jedhaa gara kiyya dhufe jedhee jalqaba ka gara Ermiyaasii dhufaaru amma jecha Waaqaati gara Ermiyaas jechi Waaqaa dhufe jecha santi Ermiyaasiin akkas jedhe ati maan dhaggita jedhee jalqabe ati maan dhaggita jedhee gara kiyya dhufe ulee dhaggaa jedhee deebisaaf Ermiyaas jennaan Waaqi ati sirrii dhaggite wanni an jedhe tun haga muummattutti an jecha kiyya faana jira jedheeni Waaqi akka inni waan tokko dhaggu barbaada Ermiyaas Waaqi waan tokko mul'isuu barbaada Ermiyaas immoo yeroo santi Waaqa waliin lakkoofsa sanii olii yennaas hin dubbichane falmii qabatee Waaqa wanni kanaan teetu attamiin akkas teeti an nama goof an nama guddaa mot an nama dur dhaabbadhee danda'u mot an nama dikka kanaafuu an hin danda'u arrabi kiyyaanan qajeel jedhaa ture Ermiyaas jennaan Waaqi Ermiyaasiin akkas jedhe an nama dikka awwamaan beeku hin jedhinii waa Ermiyaasiin jedhe Waaqi galgala kana nuun jedha jira an nama dikkaa fiin hin jedhin awwamaan beeku fiin hin jedhin ka jedha jireen Ermiyaas isa dhuga Ermiyaas ifilaalee dubbata Waaqi immoo ifilaalee dubbata Waaqi Ermiyaas ilaalee gara Ermiyaasiin dhufu amani mootummaa yoo si qaxaru silaalee si qaxara ifilaalee timoti aqimii filaalee adoon ta'ee silaalee si qaxara dandeettii ka sadarkaa barnoota keetii beekumsa kee muuxannoo hojii keetii amanamummaa kee ilaalee Waaqi immoo isa kana ilaalee timoti gara Ermiyaasii ka dhufe ifilaalee dhufu Waaqi ati an nama goofa an nama dadhabaa an nama xiqqaa fiin hin jedhin jedhe jedheedha Waaqi harka fi diriirsee arraba kiyya tuqee haleluuyaa achiin duuba akkas jedhee eega arraba isaa tuqee kunoo an jecha kiyya afaan kee keessa keera an jecha kiyya afaan kee arraba keetirra keera dubbadhu akkati buqqichu akkati diigdu akkati galabbattu akkati ijaartu an namoota biyya lafaa tanarra jiranuuf mootota dura si dhaabeera Ermiyaas Waaqi mootota dura dhaabuu barbaada Ermiyaas mootummoota dura ka dhaabbatuun sadarkaa barnootaatiin adoon ta'in Waaqi harka fi diriirsee eega isa tuqee jecha Waaqi isaan jedhee amma jalqabee jecha kiyya afaan keet keessa keera jechi mootummoota gadi qabu jecha afaan Waaqaati jechi mootummoota bitu jecha afaan Waaqayyooti sadarkaa barnootaa mootummoota si cufan sadarkaa barnootaati baratte yoo ati digirii qabattee deemtu digirii 3-4 qabaate doktoriin balbala si cufee dhaabbata siin dura waan jiruuf jennaat muuxannoo hojii qabattee deemtu ka biyya alaatii biyya keessaa waliin qabatee si dura dhaabbata piroofeesarri balbala si cufee dandeenya balbalti cufanii hin dandeenye garuu balbala jecha Waaqaati
ke kutaa kana la boqonnaa kana guutuu saa yoo sin dubbichan gaddeeme buufata saarran maan jedha addeema dubbinye dhaabanne gaditti lammaffaa waaqi Ermiyaas gaafate akkas jedhee amma maan dhaggita jedhee lammoo gaafate jennaan danfa wayii dhaggaa'e yemmifala aflaalaa yaallo Ermiyaas jedha achiin dubu waaqi akkas jedheen wanna dhaggite ku amma badiitti lafarra dhufa badii guddoo lafarra dhufa ani immoo kolbaa biyya lafarra jirtu tana sabana dura micciirame kana isaan qulqulleessisaaf dhimbiibbaa godheesi dhaafaa jedhe waaqi Ermiyaas bakka inni milikkataaf deemee dhaabbata saba dabe saba waaqa dura micciirame saba jecha waaqaa dhagee didatee mufii waaqaa lafarra fidee mufii waaqaa guddoo lafarra jira yennaa ergaan tun gara Ermiyaas dhuftu kutaa amma dubbinyeetti dhaabbanne san achi itti fuftanii lakkoofsota fayyoo sin dubbichan የእግዚአብሔር ቁጣ በምድር ላይ ወርዷል ዋቂ ገሩ ኤርሚያስ ነመ tokkoch ulee godhee dhaabaar namoota waaqa duratti funnaan dhaabe dhaloota waaqa dhagee udidate dhaloota micciirame dhaloota biyya lafaalle mana waaqaalle fakkaate dhaloota bifa waaqaalle bifa biyya lafaalle qabu debilfeessite kana gingilchee waaqi achi adda baasuuf akka midhaan qilleensa keessa adhanu nami waaqi wonfitii godhee dhaabaaru Ermiyaas tokkoch waaqi Ermiyaas dhaabee saba lafarra jiru kana dhaloota bara sanii qajeelchisaaf waaqi mootummoota dura gaafa dhaabu saba lafarra jiru dura gaafa dhaabu kabuqqaa'u malee akkati buqqichu qajeelu akkati qajeelchitu hadugaan dura daddakati dhugaasaa deebichuuf kabuqqaa'u malee akkati buqqichu kadiigamu malee akkati diittu waan seera ala ijaarane jechu waan siyaas ijaare waan siyaas borxuxxeesse akkati qajeelchitu hammeenna lafarra jiru duuti waan karaa qabatu karaa qabsiittee waan badu akkati balleessitu jedhe waaqi Ermiyaasitti waaqi ulee tana kennuu barbaada waaqi uleetti kennuu barbaadee Ermiyaasin maan dhaggitaa jennaan automatically waa waaqitti mul'isuu barbaadu dhagge Ermiyaas huura hurrumaan barbaanne kontumaa daarimuu dhaqe warra keenya gujiin jenne ሰማይ ተከፍቶለታል እንደዚህ ያለ በትር አያለው በትር ይታየኛል አለ ገልገለ ከነ ዋቂ ማንት ስሙደታ ሲንጀር ምንድነው የሚታያችሁ በጌታ በኢየሱስ ወኔ አትቴቱ ዋን ሰደርካ በርኖተ ከቲ ዋ አዴት ረመዳንቴ ዋን ጎሳ ወረከቲ ዋ አቂሚቴቲ አዶንቴን ዋ ኢለቴቲ ወኔ አትቴቱ ዋን ለፈረጅሩ ከነ ዶንቴን ዋን ቴሌቪዥንን ሚዲያ ሀሳው ዶንቴን የምትሆኑት ምንድነው ማንት ስሙደታ ergaa waaqa galgala kana akkas jetti maan naggita sinjedha waa'ee galgala kana galanni waaqa jiraataaf haa ta'u waaqi hedduu keessan akka nama rafee dammaqee barii lafaa dhaggu waan ta'e isinii bari'a hafuurri waaqayyoo na hime hadha dhuguma hafuurri waaqa na hime konfiidensii wanni na dubbisu waan kan waaqayyo namoota baay'ee ila isaanii bananaan jedhe namoota baay'ee ila isaanii waaqa maaf bana waan namaa akkati dhaggitu adoon ta'e waan kee akkati dhaggitu waan namaa adoon ta'e akkasi dukkane waan keeti ati waan nama baay'ee dhaggita rattee wajjuun yennaa deentu namoota waliin teete warra nama hamatu waliin teete warra siyaasaa waliin teete waan namaa baca dhaggite galgala kana ergaa waaqa tanaan duuba garuu waan kee dhagguu jalqabe seexannin waan keessa isini kaddaneera namoota baay'ee ijoollee baay'ee akkati waan kee dhaggine waan namaa qofa akkati dhaggitu akkati waan keessa kee jiruun dhaggine nami barsiisaa ta'eef yennaa nami tokko barsiisaa ta'e barsiisee milkaa'u utaalee barsiisaa fi godha innillee barnoota qopheessuu jalqaba barsiisaa ta'e isa nama barnoota barsiisee beekantii argate innaa dhaggu yennaa nami tokko lallabee nama guddaa ta'e dafee lallabaa ta'e isa warra fakkaatanii akkas deeman waa ifii dhabanii galgala kana waaqa waa isaaniitti mul'isa wanni ati baatu hadha galgala kana waan kee dhaggiteeti ameen jedhe waan namaatti addeera irraa ta'e si fuudha waaqi haalelluuyaa ijoollee baay'ee jiran as keessa wangeelaa ijoollee baay'ee as keessa jiran dhugaanaa ta'e warra amma gubaa'ee tana keessa jiran keessa orgaanaayizeshinii gugurdaa sadarkaa biyyaatti biyyarra darbee sadarkaa addunyaatti orgaanaayizeshinii gugurdaa warra gaggeessan warra dhaabbilee gugurdoo gaggeessan warra ilti isaanii banamuuf jirtu seexanni waa itti cufe wanni sun dura tarsaate wanni seexan maggaarajaan seexan ila teessan dura kee galgala kana citee waan namaa doonte waan kee raga iyueli boqonnaa lamarratti raga iyueli boqonnaa lamarraa akkas jedha raga iyueli boqonnaa lamarraa akkas jedha an bara dhumaatti hafuura kiyya nama foo uffate mararratti hin dhangalaasaa ijoollee teessan ta dhiiraatiif ta durraarra jedha ijoolleen teessan ta dhiiraatiif ta durra ila banatanii raaga dubbataniira maanguddooti hojjetanii dargaggooti mul'ata dhagganii
bara eegee duuba akka bara durii miti bara eegee duuba dasii danjaan warra Israa'elii biratti dhiira malee dubartiin bakka hin qabdu. Hafuurri qulqulluun garuu gaafa bu'u ijoollee teessan ta dhiiraatii fi marti isaanii raaga'e ta dhiiraatii ta durraa irratti hafuura kiyya hin dhangalaasaa. Dassi mileenyi nagar hafuura kiyya hin dhangalaasaa jedheen duuba isaan martinuu raaga dubbatanii. Hafuura Waaqaa kana eega unane raaga dubbatanii profeesii waa'ee mataa fi dubbatanii. Raaga dubbatanii jechuun ila dunuunfatanii akkana naan jedhe waaqi waaqayyoon jedhan jechuun miti. Irra deebi'ee hojii argamtoota boqonnaa lamarra dubbatu isa kana Phexros irra deebi'ee rivaayis godhaa ture jecha kana. Raaga dubbatanii jechuun hafuurri qulqulluu yennaa dhufeetti bu'u mataa isaanii hin bana dargaggooti mudhii dhagganeera. Mataa mul'ataa bana. Mul'ata eega mataa isaanii bananii mul'ata daawwatan. Profeesii isaan dubbatanu waa'ee mataa feeti. Waa'ee mataa keetii rattee rifattee riba keessaa kaatee adoonteen adodeentu adoteettu mataa mul'ataa adoo ati kilaasa keessa teettee barreessitu samaa'iin si banan. Hafuurri qulqulluu yoo si bu'ee adoo karaa ati deentu yaadota haaraa yaadota addunyaa kanarratti hin beekne yaadota haaraa yaadota seenaa biyya Itoophiyaa keessatti ben addis hassaaboች በዘመን የሚኮረ እኮ እኔ መልእክት ነው በኢየሱስ አዶ ይስን ፍዳቱ ደደነና ዳንሳም እርጋቲ የዱበታ ጅራን ሃሌሉያ ዋን ቢየ ኢትዮጵያ ከሰተ ኤምቤን ዋን አዱኛ ራተ ኤምቤን አጀንዳ ሃሪያ ማታከ ከሰከ ያፉሩ አቀዩ አፉሩ ዋቃ ቆፈ ማታከ ከሰከ ያባች አጀንዳ ሃሪያ አዱኛን ኩን ማታና ማከሰከ ተንደንደቱ ከቴለም ቤቱ Ajandaan addunyaa mataa kee keessa keettu waan jaarraa 14ffaa waan jaarraa 18ffaa waa Abrahaam Linkeeniifaa borxoxxee durii baayoloojiin fuudhanii mataa keetti ajandaa durii keemistiriin mataa keetti samaa'iin garuu mataa isaanii eega baname waan jaarraa 14ffaa doon ta'in waa waggaa addaa 500. Haleluuyaa amana ijoollee Yesuus galaa ijoollee kaayoo mul'ata. Ijoolleen kaayoo galaa isin karaan deentu mul'ata. Birriimati baajetaamiti jabe sadarkaa barnootaatiin miti galaan kee kalafa fagoo si deessisu mul'ata. Yesuusiin galgala kana iltite hin banan. Waaqa dubbate ilate waaqayyo si bana. Haleluuyaa. Amen. አቂም በላይ የሰው እርምጃ የሰው ርቀት የሰው ህይወት ትልቅነቱ የሚወሰነው ከአቂም በላይ በአይን ነው ሀጋ አቂሜቴቲ አዶንቴን ሀጋቲ ደንቱ ሀጋ ኢለቴቲቲ አኤርጋ ዋጋ ሲፍጣታል ጀልቀቤ አንጀልቀቡንለ ከና ከአምቡፈዱንለ ከና Hagi ati jiraattu addunyaa kanarra haga dandeettii teetii haga sadarkaa barnoota keetii adoonteen haga ila teetiiti. Haga dhaggite leet, haga dhaggite deemte, haga dhaggite guddatte. Kabraa lakkisii buddeenni keetuu haga dhaggite malee haga barattee muti. Galanni waaqa jiraataaf haa ta'u. Buddeenni kee haga mindaa mootummaan waggaa 2 eegatee dabaluutiin adoonteen ka dabalu buddeenummaa ati nyaattu iyyuu haga ila teetiiti. Waaqi Waaqi Ermiyaas immaa ilaalaa hartaan jennu maan dhaggaa hartaa jedhaman Waaqi ilaaluuf dhagguun garaagarummaa guddaa qaba fagoo garaagarummaa qaba ilaaliisii fi dhaggiisi garaagarummaa akkana ilaaliisa jiraatuuti ilaala keessattuu biyya ta'e nafa bakka namni waa ilaalu jaalata garuu itti dhaggiisa achi hin jirtu bakka yoo bajaajiin nama roote itti duude keessumattuu biyya ta'e nawani dhaale nama gargaariisaaf baqatu namni kufaatii namaatti akka namni baqatu wayine Yesuus yoo namni du'eedhaan Addis Ababaa makiina kireeffate maatiin duudii kontraata qabate halkaniin nageellee agaasi du'eennaan lubbuun keessaa baatan jenne awwaalaaf jechuudha. Awwaalisaaf hagana hagamna beeka geulaala awwaalisaaf awwaalchaaf makiina kontraate የሄዱ ሊቀብር ነው የሚመጣው። በኢትዮጵያ ምድር ሰው የሚሰበሰበው ሊቀብራችሁ እንጂ ሊያከብራችሁ አይደለም።
አልሸወድም፣ በፍጹም ተሸወድም። ጌታ ምስክሬ ነው። ባካ ምልክት ጊዜ በላ ሚዳ ቢታላ ለነመፍ ብራዳ ቤክ ባካ ምልክት ካፍ ኩፋቲ ክያሞ ጅራን ዱዲን ሄሎ ኧረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ nama sangafa ni dibame bilbilu malle hello attan jirta ide agafaten bene du'e keessa baaten jenne makina kireeffate dhufa awwaalisaaf dhaloota jiraatu jidduu jiraatte mo'ichike ilateetirra jira warri si awwaalu adu se marseeru haga dhaggite deemte haga dhugaa haga simuudha amana waan kana guddadhi diqqaadhu beeku wallaani baradhi baratu dhabaadhu haga atileetu haga dhaggite qofa tana jala sirra haga dhaggite qofa haga dhaggite ala hindeentu illeetu hunna guddoo qabaachuu dhabuu dandeetta mul'ata guddaa yoo qabaatte immoo haga san deenta mul'ata guddaa qabaatiisaaf nama guddaa ta'uu sin barbaachisu nama guddaa ta'uusaaf garuu mul'ata guddaa qabaachuu si barbaachisa haga ilateeti nami tokko warri tokko konkolaataan jala hammaate karaatti dhiibaa fidanii dhufan wani ni miidhamee waan guddoomate waan diqqoodha wadhaananii as garagalchanii achi garagalchanii ifi jibbaatane gaffaa fidanii dhufan gara nama ogeessa biraan gaafa isaan baasanuu akkana ilaalee ishi ammuma deema konkolaataan keessan hin fayyaadeen ishi farrini irraa saatiin bacaanu irraa gubattee nuudattu jennaan biloonii takka lafaa fuudhee godhee hidhee birri guddoo gaafate amma oofadhaa deema jedheen birri aga kanaa maaf nu kaffalchis waan guddoomaan nu wujji biloonii takka tiite sanii fi birri aganaa nu gaafatta sannuule numa hidhanna jennaani birriin xiqqoo isin jettanu ta biloonii takkatti hidheeti jedheen birriin guddoo isin gaafadhe immoo tawaa isin dhagguu dadhaddanii dhaggeeti ትልቅ ዋጋ ያወጣ አይን ነው ጋቲ ጉዶ ወኒ ባሲሰ ገለኒ ዋቀ ጅራታ ታው ለማፋነ ንቲኒ ተካ ወያ ድጤ አላት አቴት ተከሞታ ኦላሲ ማና ኬሳ መስቶት እንገድላል ተባ ማና ወሊንቴ አባ ማና ኢምበሬሳ isi abba mana birateetti gadinnaasi mastooti ilaaltu namitti wayaa atte wayaa afante tun duudin ciga xurii qabdi ninni wanni maraatte yoo kana isi reefi qe'ee namaa dhutteerunte amma attan teetee bulti ifirraa baafata wayaa isiin dhitte attan jirti yoo isiin ilaaltu wayaan duudin xurii attan jirti amma gulana yoo gaa'illi isaanii daafee tanaa diigame eenyu alatti yetti abba mana waani dubbisu barre surra tututte asositi yaada kana ati laltu amane jolle barakana adongeina do vidura aduwan barati herunti yennasi imbatu mo wain fakkanne uji burutana wadadenu le ollara kichi yeda asotten dichuan kan woni si dagitu mani mastoti kessa waya turitti dagiti achi abba mana ka ebae isile kaate baate achi nduba inni deeme mastawti mana sani irra tarage dike kulkulleesse ol deebi'ete deebi'oo maatun kennineefte achi adde baateen baatee deebitee osii dhutte mastawti san ilaaltu wayaa angafa amanachi isi wani marata artimo maraatemo marata amona maitte amma deebite isi intabata jirti angafa wayaa torii guurte atte amma mode biche rarte ditte angaba de takka ditte baache ma afinjet jenna ol jede wayasi ditte adonten ka turi qabu mastawti mana kennati mastawti sin keessa lalte turi wan qadufi wayan namitti turitti gote male isi waya turitti afan waaqi kenna gudda galanni waaqayyo faata galanni waaqa jiraata haa ta'u nama baratee deemu caalaa nama dhaggee deemu caalaa fagaata jechuun wama barattu iyyuu kaati beektu haga dhaggite sanii waa'ee galatu galanni waaqa haa ta'u dhuguma nama information hin deemu moti galanni waaqayyo haa ta'u neemiyaan supervisionii mootummaa ergeeru hin dhandhe gara Yerusaalemi ayichee tenessa neemiyaa yaala likki እንደዚህ ነው አይቼ ተነሳው neemiyaan dhaggee kaa'e jedhe
Nihimiyaan dhaggee ka'e. Wanni Nihimiyaan milkaa'eef, wanni Nihimiyaan sanbalati Xoobiyaa afaan zippiitti keef middaa bitaa karaa kan itti cufeefi ayitoo ስለተነሳ ayitoo ስለተነሳ አቂማችን በላይ ሁነቴን ነጫላ ኢልቲ ሙለታቴን አከመለ ሁነ ጉዶ ቀጥ ጋራ ዱራ ከዳበተ ወነ አቲ ፊዱራ አፈን ቆልቺቱኔ ባጭና ጎሳቲ እንደንዴቲቴቲን ብሪ አዶንቴኔ ሁነ ሙለታ ከቲቲን ሙለታ ከስ ዋቂ ጋፍ ሙለታ ሲከኑ ሁነ ጉቱ ከሰከ ዋን በርባች ዱዲ ከሰከ ሲከኑ ያዶት ዋቂ ሲከኑ ጋራ ዱራ ከዳበተ ሙለታ ዋቂ ሲከኑ ጋራ ዱራ ከዳበተ ሲሙለቱ ሲዱራ ቡቂሱ ደንደ ሙለቱ ነቀው Hunni si gargaartu, hunni si baachu, hunni si ceesittu samii gad kadhuttu sittiin fakkaatti mul'ata keessaa baate. Galanni waaqa jiraataaf haa ta'u. Efesoon keessatti Phaawulos akkas jedhe. Addiin waaqetti si waame akkamii akkasin ta'e akkasii hubattanu waaqi ila qalbii teessanii akka inni isinii banu kadhadhaa. Addiin waaqetti si waame. Tokkoof 18 addii waaqetti si waame abdii isi itti waamantan abdii akkamii akkasiin ta'e jireenyi isi itti waamantan jireenya akkamii akka inni ta'e waaqi ila qalbii teessanii akka inni isinii banu kadhadhaa. Kai lafa amma jirtu tana keessaa bai la haala amma jirtu kana keessaa lafa amma jirtu kana keessaa kai gara middaa gara bitaa gara baaduu gara dhiyaaduulle ilaali jedhe waaqa Abrahaamiin. Bai haala keessa jirtu keessaa jedhe waaqa Abrahaamiin. Bai atillee haala keessa jirtu keessaa daangaa fi kutatte keessaa bai ilaalcha safaraa keessaa bai addee ifi teessitteettu addee itti fi amansiittee mataa kee gadi qabde keessaa bai ilate bal'isi mul'ata kee bal'isi yaada kee bal'isi yaada kee fageessi gara middaa gara bitaa olille gadille laal yeroo baay'ee Abrahaam waan mana fi keessaa laala ture waan manaa kana keessaa bai manaa gadi baay'eedha inni mana ambaaw inni waa ilma tokkochaatii bu'a waaq urjii samaayitti agarsiisa inni ilma tokkochaadha wanni waaqitti mul'isuu barbaadu በጣም ብዙ እንደ ባህር አሸዋ ያሉ ኮልባ ቢየ ለፋተነ ጉተ ዱቲ ኢሳ ከሰ ገልቼ ዋቂት ሙዲሱ በርባድ አዳሚ ተቆጨ ከሰ ዋቂ ሰባ ዱንያ ከና ጉቱላን አብራም ሞ መነፊ ከሰ በውደደብ ወጋ ዴራ መነፊ ከሰ በዋን ደደቤፍ ዋዋቂ ሳ ደገደጉ ዋን ደደቤፍ ዮካን ዋዋቂ ከንስ ደጉ በርባዱ ደጉ ዋን ደደቤፍ አብራም ፈጋቱ ደደቤ ወጋን ዴራ ኢራዱማት ዋቂ ባይ ይዳን ባይ gara middaa gara bitaa gara baaduu gara dhiyaaduu laal Abrahaam abdii kutatee an nama na booressuun qabu qabeenyi kiyyalee lafaa hafeedha yeroo hundumaa waaqi garuu ati akkasin teetu jedha aki ati teetu akka sagalee waaqaati malee akka ifii jettee miti ifirratti wanni ati dubbatu malte waa waaqi siin jedhe malee waan yaada keetii waan miira keetiitii miti dhalooti baay'ee miira isaanii to'achuu waan hin dandeenyeef miirarra darbuu waan hin dandeenyeef karaa kaayyoorra deeman hin dandeenyu mucucoon biraa adon jiraatiin mucucoo miira isaaniitiin kufan ilaaluuf arguun garaagarummaa qaba siniin jedheera rakkinni akkaataan nuti itti ilaallu ilateennaan murtaa rakkinni yookiin qormaata chaalenjii yennaa gara jireenya keenyaa dhufu nuti banne yennee ilaaluu dandeenya rakkinni kamiyyuu qormaati kamiyyuu yennaa gara jireenya keenyaa dhufu wanni ni murtaa'uun ilateennaan hin bada gaafa jette si balleessa hin mo'adha gaafa jette hin mo'atta galanni waaqa jiraataaf haa ta'u daawit Goliyaad ilaalee badaan hin jenne ka warra kaanii loltoota Israa'elii nami 1000 lakkaa'amanu Goliyaad ilaalanii akka garboomanu dhaggan Goliyaad wali isaa waliin qabanu garbummaa waan ta'eef Goliyaad mujjeesaa kanaan duuba hin garboonnaa jedhan ilti isaanii wali dhaggitu maani Goliyaad yennaa inni ganama baay'ee itti fokkoru sagaleennaa dhageesseetti dhaadatu nuti hin garboonnaa jedhan Goliyaad ilaalanii garbummaa dhaggan Daawit immoo Goliyaad ilaalee Goliyaad akka fenxareersuu fi mana mootummaa akka seenu dhagga jalqabumaa Daawit wanni inni gaafate waan tokko Daawit wanni inni gaafate nama Goliyaad jisse maanti godhamaaf mootichi maa isaa godha jedhee gaafate akkas jedhanii deebisaniif mana mootummaatti gala soddaa isaatiya tana ni gaafatti laakkanu tunduudiin tiyyaa'e amaneechu Hallelujah. Daawitiif Goliyaad jechuun qormaataa moti warra kaaniif Goliyaad assignmentii halkaa 40 Daawitiif garuu Goliyaad opportunity ni mana mootummaatti seenu ameen jedhe Daawit mana mootummaa ka seene dorgomee adoon ta'in qormaata keessa hulluuqeeti kana jechuun dorgommii inni darbe isii tana dorgomummaa isaatu tana sadarkaa barnootaatiin dorgomee adoon ta'in Goliyaad fayyadameeti waaqi Goliyaad balbala inni mana mootummaatiin seenu godhe guddaayu ayin ነው ጉዳዩ አይን ነው
ዳዊት ቤተ መንግስት የገባበት በር ጎልያድ ይባላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። የመግቢያ በር ነው ለዳዊት። ወራ ካኒፍ ቆርማታ ጎልያድ ዳዊት ይፍገሩ ከራባ ፈማት ባልባለኒ ማነሞቱማቲን ሲን harka keessa mirgaa ol baasa maqaa gooftaa Yesuusiitti isin hin jedhu qormaati amma fe'amee mataa keessan irra jiru balbala baafamaa isin haa ta'u qormaata isa isin irra abaaree si eebbiseera qormaati mataa keerra jiru wanni si ulfaat chaalenjii si dura danqaraateet maqaa Yesuusiin balbala baafamaa kee haa ta'etu maqaa Yesuusiitiin addee sanii waaqi si baasu addee waaqa Goliyaad si dura dhaabatee saniin bahe